Kam jirtu maatiin qubee akkaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftanii jecha har'a baayoloojii kutaa 9 unit 2 keessaati part 1 part 9 jalqabaa waliin ilaalla. Mata dureen chapterii kana characteristics and classification of organisms kan jedhu yeroo ta'u lesson har'aa kana keessatti mata duree 3 waliin ilaalla. Characteristics of living things, taxonomy of living things, and relevance of classification kan jedhu mata duree kana sadan waliin ilaallaa jechuudha. So let's start. These are the unit contents. Contentin unity kana yookaan mata dureen gurguddoon unity kana jala jiran section 2.1 characteristics of living things kan jedhudha. Under this section, we will talk on the characteristics or the common characteristics of all living things. In the second section, section 2.2, taxonomy of living things. Kan jedhu jalatti principles of classification fi waa'ee taxonomic hierarchies in biological classification kan jedhu laalla. Principles of classification mata duree jedhu kana keessatti waa'ee classification, taxonomy, akkasumas immoo waa'ee Carlos Linus fi waa'ee binomial nomenclature ilaalla. Taxonomic hierarchies in biological classification jedhu kan jedhu keessatti waa'ee taxonomic hierarchy kanneen akka kingdom, phylum, class, order isaan kana ilaalla. And the section 2.3 it says relevance of classification. It talks about the importance of classification. Waa'ee classification significance inni qabu yookaan faayidaa inni qabu. Section 2.4 linear system of nomenclature. The next section is common Ethiopian animals and plants. And the next section 2.6 the 5 kingdom system of classification kan jedhuuf waa'ee 5 kingdom animal, plant, fungi isaan kana moonira falala. And finally we will talk on the renowned taxonomists in Ethiopia kan jedhu ilaalla jechuudha. So let's begin our today's lesson. Part 1. In this part, we will go through the characteristics of living things, taxonomy of living things, and relevance of classification. And here are our objectives. At the end of this lesson, you will be able to state the characteristics of living things. Waa'ee kaaraakterii yookaan amaloota lubbu qabeeyyiin hundi waliin qaban tokko tokko isaanii lafa kaa'uu fi ibsuu dandeessu. You will also be able to classify living things based on taxonomic principles. You will be able to describe taxonomic hierarchies, and also we will go through the relevance of classification. Characteristics of living things. Waa'ee amalootni lubbu qabeeyyii maalidha? Yookaan immoo what makes living things differ from non-living things? Lubbu qabeeyyii lubbu maleeyyii irraati wanti adda taasisu maa inni? Yookiin immoo mee lubbu qabeeyyii jechuun maal jechuudha? Jecha lubbu qabeeyyii jedhu kana jecha tokkoon yookaan immoo statementiin tokkoon ibsuu hin dandeenyaa? So hin danda'amu jechuudha. It is difficult to define living things just in a simple statement. One xiqqaa ta'een living thing in Canada jennee lafa kaa'uu dandeenyu jechuudha. So what makes something alive? Anyone could deduce that a galloping horse is alive and a car is not, but why? Fakkeenyaaf konkolaataanis ni deema, horsiinis ni deema, yookaan immoo fardis ni deema. Kanaafuu fardis ni deema, konkolaataanis erga in deema ta'eeti fardi lubbuu qaba, konkolaataan immoo lubbuu hin qabu jechuu dandeenya. Garuu maaliif? Maaltu adda isaan taasisa kan? Deemuudha yoo ta'e lamaan isaaniiyyuu hin deemu jechuudha. So we cannot say if it moves it is alive because a car can move and gelatin can wiggle in a bowl. Amma yoo movement qofadha yoo laalle fardi waan deemuuf lubbuu qaba yoo jenne kaariinis waan socho'uuf
lubbuu hin qabu. Kanaaf inni immoo lubbuu hin qabu jechuu hin dandeenyu. So wanti lubbuu qabu hundi wanti deemu hundi lubbu qabeessa jechuu hin dandeenyu. Wanti hin deemne immoo lubbu maleessa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataan lubbuu hin qabu garuu ni deema waan ta'eef jechuudha. Karaa biraatiin immoo kanaaf we cannot define a life with a single sentence so that we can come up with a series of characteristics shared by living systems. So jecha tokkoon yookaan statementii tokkoon akka salphaatti living thinking kanadha erga jechuu hin dandeenye ta'eeti maal gara kamitti dhufna jechuudha. A series of characteristics or many characteristics shared by living systems. Living thinking kan nuti define goonu kaaraakteroota adda addaa kaaraakterii tokko lama osoo hin taane kaaraakteroota baay'ee lafa keenye kaaraakteroota sana warri fulfill godhan living thinking dha jechuudha. So what are the characteristics of living things? Maayini amaloonni lubbu qabeeyyii isaan kana gara gadittis barataniitu waan ta'eef lafa kaa'uu dandeessu. Some of the characteristics are shared by all living things are listed below. For example, the first is all living things are made up of one or more cells. All living things, and there is no exception here. They are made up of one or more cells. Living thingi ta'e seelii kan of keessaa hin qabne seelii irraatii kan hin ijaaramin hin jiru jechuudha. Kanaaf living thingiin kamiyyuu seelii tokko yookaan immoo seelota hedduu of keessaatii qaba jechuudha. Those which contain a single cell or that are made up of one cell, we call them unicellular organisms like bacteria. Warra seelii tokko qofa qaban yookaan seelii tokko qofa irraa qaamni isaanii ijaarame kan unicellular organism jenna. Uni jechuun waan jechuu bakka bu'a waan ta'eef jechuudha. Kanneen akka bacteria, yeast, protista isaan kun fakkeenya unicellular organism arkeefaa dabalatee jechuudha. And the second is those who contain many cells are known as multicellular organisms like plants, animals, most fungi. The multicellular organisms have many and organized. They have many cells organized into tissues, organs and system. Isaan kun seelota hedduu qabu. They have many cells and these cells are organized into tissues and then into organs and then into systems. Seelonni kun walitti organized ta'uun qindaa'anii tissue ta'u. Tishuuleen kun immoo walitti qindaa'uudhaan orgaanii ta'u. Orgaan immoo organ systemii ta'a jechuudha. So this is one of the characteristics shared by all living things. The second is all living things require energy. Living thinking kamiyyuu energy barbaada yookaan karaa biraatiin metabolismii gaggeessa jechuudha. They carry out metabolism. And all organisms use a source of energy for their metabolic activities. They use or they require a source of energy. Organismoonni kun hundumti isaanii source of energy barbaadu yookaan immoo madda anniisaa barbaadu. Maddi anniisaa immoo maalidha? Source of energy maayin nyaatadha jechuudha. So that they require food. Energy barbaadu karaa biraatiin immoo energy sana moomaarraa argatu nyaatarraa argatu waan ta'eef jechuudha. Karaan isaan ittiin nyaata argatan kun immoo adda adda ta'uu danda'a. Some can make their own food through the process of photosynthesis and these are called autotrophs. Warri kaan nyaata mataa isaanii maal gochuu danda'u? Qopheessuu danda'u adeemsa photosynthesisiidhaan. Kanaaf isaan kun autotrophsiidha yookaan immoo self feederidha isaan kun. They are known as autotrophs or self feeders. They can make their own food like plants kanneen akka biqiloonni magariisni isaan kun biqiloonni hundi isaanii nyaata mataa isaanii qopheeffachuu danda'u. Kanaaf autotrophs jedhamu yookaan autotrophic organisms jedhamu jechuudha. Warrumti autotrophs jedhaman kun immoo bakka lamatti qoodamuu danda'u. Chemo autotrophs fi photo autotrophs warra jedhaman. Photo autotrophs warra sunlight fayyadaman yeroo ta'u, chemo autotrophs immoo sunlight osoo hin taane
keemikaalota adda addaa warra fayyadaman jechuudha. Other group or most living things consume, they do not produce their own food, but they depend on other animals or plants. And they are known as heterotrophs. Warri immoo nyaata mataa isaanii qopheessuu hin dandeenye kun immoo kanneen biraa warri sooratan immoo maal jedhamu? Heterotrophs jedhamanii beekamu jechuudha. Isaan kun eenyu faadha? Animals. All animals are heterotrophs. Animaalonni hundi isaanii autotrophs. Fungiin animaalonni hundi isaanii heterotrophy. Autotrophy tun taane heterotrophy. Fungiinis akkasuma heterotrophy. Heterotrophic organisms jedhamanii beekamu jechuudha. Warra nyaata mataa isaanii qopheessuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf biqiloonni, bineeldonni, fangasoonni heterotrophic organisms jedhamu. They cannot produce their own food, but they consume others. Warri heterotrophs jennu kun, these heterotrophs further classified into many classes, many categories. Heterotrophon hedduutti qoodamu jechuudha. Carnivores warri jedhaman ni jiru, omnivores warri jedhaman ni jiru, herbivores warri ta'an ni jiru, decomposers ni jiru. Kanaaf isaan kun mode of nutrition isaanii warri heterotrophiin kun baay'eedha jechuudha. Carnivores jechuun warra meat qofa nyaatan, warra foon qofa nyaatan. Omnivores immoo both lachuu warra nyaatan. Herbivores immoo warra biqiloota sooratan. Biqiloota qofa yookaan grassii isaan kana qofa warra sooratan. Decomposers immoo warra waan du'e burkuteessan jechuudha. So warri nuti heterotrophs jennu kun gosa hedduutti qoodamu yookaan immoo category hedduutti qoodamu jechuudha. The third is living organisms respond to stimuli. They can respond to stimuli. Organisms, all living organisms respond to stimuli. Organisms can detect or sense stimuli in the internal or external environment and make appropriate responses. Amalli common characteristics in living things keessatti inni tokko immoo living things are able to respond to stimuli. Stimuli means any change in the internal or external environment. Jijjiirama kamiyyuu internalis haa ta'u externally jijjiiramni jiru kamiyyuu stimuli jedhama jechuudha. So organisms can detect or sense these stimuli and they can make appropriate responses. Stimuli kana change kana detect gochuu danda'u, adda baasuu danda'u, kan sense gochuu danda'u, responses kennu, respond godhu jechuudha. So inni kun kaaraakterii living organism keessaati isa tokkodha jechuudha. The next is asitti garuu tun hin darbiin living organismoonni kun akkaataa garaagaraatiin response kennu jechuudha. Warri kaan advanced warri ta'an jiru, warri stimuli kanaaf karaa gaarii ta'een warri response kennan, even biqiloonni illee yeroo isaan itti response kennan ni jira. Fakkeenyaaf biqiltuun tokko qaama isaa keessaatti yoo bishaan dhabe, hammi bishaanii yoo xiqqate maal ta'a biqiltuun sun weak ta'a miti hin cooliga jechuudha. Kanaaf kun amma responsiidha jechuudha. Kanaaf bineeldonni immoo karaa garaagaraatiin kennu. Fakkeenyaaf amma isin qaaqarba keessan yoo wanti ho'aa isin tuqe yookaan yoo waasi waraane maal goon dafnee butan namiti. Kun amma responsiidha jechuudha. Karaa biraatiin immoo yoo keessa keenyatti yoo dheebonne, yoo bishaan dheebonne maal goon bishaan sana hin dhugna jechuudha. Yoo beelofne immoo nyaanna jechuudha. Kanaaf argitanii jijjiiramoota akka kanaa internaalis haa ta'u externali wanti nu miidhu tokko yoo nutti dhufe maal goon yookiin hin baqannaa yookiin waan sanatti react goona miti. Akkuma kana internaalis haa ta'u external environment keenya irratti jijjiirama ta'uu hundumaa organismiin kamiyyuu jijjiirama sana detect godhee responsiin kennaa jechuudha. The next is all living things can grow. Growth akkasuma it is one of the common characteristics of living things. Growth is a permanent increase in size and mass due to an increase in cell number or cell size or both.
living thing kamiyyuu maal ta'a? Guddata jechuudha. Guddinni jechuun immoo tokkoffaan saayiziitiin increase ta'uudha, lammaffaan immoo maasiidhaan dabaluudha. Kun immoo kan inni ta'uu danda'u just due to an increase in cell number. Cell number hin gaafa dabalaa deemu living thing hin guddata jechuudha. Fakkeenya tokko isin yoon kaase amma namni kamiyyuu laayifii gaafa jalqabu zaayigotiitiin jalqabe jechuudha. Zygote is one cell. Seelii tokkittiidha zaayigotiin. Seeliin kun cell divisionii rapid cell divisionii gaggeessuudhaan seelota hedduu taate sana booda seelonni sun erga babbaay'atanii booda structure orgaanii adda addaatu uumamuu jalqaba jechuudha. Argitanii lakkoofsi seelotaa gaafa dabalu karaa biraatiin saayiziin orgaanizimii sanaan dabala jechuudha. Egaa inni kun orgaanizimoota warra maltiseelulaarii ta'aniifidha. Warra maltiseelulaarii ta'aniif warri yuuniseelulaarii ta'an immoo saayiziin seelii isaanii achumatti saayiziin isaanii hin dabala jechuudha. Even bacteria and single-celled creatures show an increase in size. Kanaaf amma warri bacteriaan single cell warri ta'anillee even saayiziin isaanii jijjiirama qabaata jechuudha. Multicellular organisms which increase the number of cells in their bodies become more complicated and change their shape and size. Kanaaf multicellular organismiidhaaf immoo yeroo lakkoofsa seelii dabalaa deemu qaamni namaas haa ta'u qaamni orgaanizimii sanaa ni dabala. Shape isaa ni jijjiirama, saayiziin isaa ni dabala. Kana qofa miti more complicated ta'a deema jechuudha. Kanaaf lakkoofsa seelii dabaluu jechuun karaa biraatiin saayiziin dabaluudha, more complicated ta'uudha agarsiisa jechuudha. The next is all living things can excrete. They can excrete. Excretion is the removal of the metabolic wastes produced in cells as a result of chemical reactions or metabolism. So, excretion jechuun adeemsa ittiin xuraa'aan meetaabolikii ta'e qaama keessaati gara alaatti ba'u jechuudha. Xuraa'aa meetaabolikii jechuun xuraa'aa wal nyaatinsa garaagaraa irraa kan ka'e uumamu jechuudha karaa biraatiin. For example, respiration and other chemical reactions in the cell produce waste products such as carbon dioxide. So carbon dioxide is one example of metabolic wastes. So excreting or removing such metabolic waste is known as excretion. Adeemsi ittiin xuraawwan meetaboolizimiidhaan uumaman kanneen akka carbon dioxide faa, yuuriyaa faa fi kanneen kana fakkaatan qaama keessaatii hin ba'u jechuudha. Maaliif ba'uun isaan barbaachise? Isaan kun toksikiidha jechuudha. Waste substance kun yoo turanii toksikii ta'u. Kanaaf qaama orgaanizimii sanaa keessaati gara alaatti ba'u. Kun egaa excretion kun lubbu qabeeyyii hundumaaf koomaniidha. Haa ta'u malee orgaanizimoonni akkaataa garaagaraatiin excretion kana gaggeessu. For example, if you take unicellular organisms or single cell organisms, they rely on diffusion. Amma warri single cell organismii ta'an warri organ systemii hin qabne kuni excretionii diffusionii marrattidha jechuudha kan isaan maluma diffusioniitiin adeemsa diffusioniidhaan carbon dioxide yoo ta'e gara baay'inaan jirurraati gara xiqqeenyaan jirutti high concentration irraati gara low concentration itti deemee ba'a qaama orgaanizimii sanaa keessaa jechuudha. Ureas yoo ta'e xuraa'aan kanneen biroos akkasuma. But in case of multicellular organisms, there are organ system for this. Organ system in jira jechuudha. Fakkeenyaaf excretionii keessatti warri hirmaatan yoo muraasa isaanii fudhattanii ilaaltan mee adeemsa respirationiitiin sombii yookaan laangiin carbon dioxide kana gara alaatti baasuuf oksijiinii immoo gara keessaatti deebisuuf miti kan inni gargaaru. Kanaaf carbon dioxide karaa adeemsa breathing system yookaan respiratory orgaaniitiin gara alaatti ba'a jechuudha. Yuuriyaa immoo yoo fudhattanii ilaaltan yuuriyaanis akkasuma prootiniin gaafa caccabu kan gara alaatti ba'u ta'e yuuriyaan kun immoo maaliin gara alaatti ba'a? Kidiniidhaan gara alaatti ba'a jechuudha. Bifa fincaaniidhaan yookaan bifa yuuriniidhaan kidiniin xuraa'aa yuuriyaa kanaa fi excess waterii isaan kana gara alaatti baasti jechuudha. So
Kanaaf adeemsi excretion kun living thingidhaaf commonidha jechuudha. All living things can excrete. All living things can remove metabolic wastes out of their body. But they did this in different ways. Karaa garaagaraatiin kan dalagaa kana raawwatu akkuma jaaladhisa qaama isaaniitti warri advanced ta'an, warri multicellular ta'an, warri akki namaafaa organ systemiidhaan gaafa gara alaatti baasan, warri kaan immoo adeemsuma diffusioniidhaan xuraa'aa kana gara alaatti baasu jechuudha. The next thing is all living things display order complexity. What does this mean? All living things are both complex and highly ordered. Living thing kamiyyuu tokkoffaa complexidha, lammaffaa immoo highly orderedidha. Means yeroo orderii ta'aa deeman, yeroo ordered ta'aa deeman complexity isaanii ni dabala jechuudha. The levels of organization in biological system begin with atoms and molecules and increase in complexity. Look, level of organization in amma isin gara gadiitti maalirraa jalqabdan? Seeliirraa jalqabdan miti? Seeliin walitti gurmaa'anii maal ta'u? Tissue ta'u. And the combination of tissues make what? Forms organs. And organs are combined to form organ system. And this organ system forms organism. Garuu seelii durayyuu kan biraan jira. Maal? Atomii fi molecule. Atoms and molecules. Seelii tokko keessa atomonni, moleculoonni adda addaa hedduu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yooma seelii tokko fudhattanii ilaaltanii seel membraniin isaa waan biraarraa ijaarame, maayitokondooriyaan akkas iddoo kana jira, orgaaneelonni kan biroon jiru, as keessa bishaan jira, H2O jira, prootiiniin jira, kaarbohayidireetonni jiru, waa hedduutu jiru jechuudha. Kanaafuu levels of organization yookaan immoo inni organization, biological organization kun atomiif molecular irraa ka'ee achi seelii ta'a. Seelonni immoo walitti gurmaa'anii tissuu ta'uu, tishuuleen immoo walitti dhufanii orgaanii uumuu, orgaanonni walitti dhufanii orgaan siistemii ta'uu, orgaan siistemiin sun immoo orgaanizimii ta'a. So asirraati maal hubanna? Yeroo orderii kana kompleksitiin isaanii maal ta'a? Dabalaa deema jechuudha. Seelii tokkittii caala tishuun more complexidha. Tishuu irra caala orgaaniin more complexidha. Orgaanii caala orgaan siistemiin complexidha jechuudha. Mee fakkeenyaaf orgaan siistemii qaama keenya keessa jiru keessaati mee circulation fudhadhaa ilaala. Circulation system yookaan circulatory system jechuudha. Circulatory system keessatti mee orgaanota hirmaatan yoo tarreessaa isiniin jedhe hartii jechuu dandeenya. Blood vessel ni jira. Blood vessel ni gosa sadiitu jiru. Bloodiin umtummoo ofumasaa jira. As keessa ammas waa hedduu jira. Plateletonni jiru, white blood cell jiru, red blood cell jiru. Amma argitanii circulatory system keessatti gosoota seelii hedduu leekaa jira jechuudha. Seelonni onnee jiru, blood vessel jira, white blood cell, red blood cell, platelets. Kanaaf orgaanota hedduu gara seelitti immoo yoo gadi buune seelota hedduudha jechuudha. Kanaafuu living thingiin tokko yeroo dabalaa deemutti complexities isaa maal ta'a? Dabalaa deema jechuudha. Yookaan immoo yeroo orderii kanaan deeman they display ordered complexity. And many non-living things may also be complex, but they do not exhibit this degree of ordered complexity. Amma non-living thing ta'anii maybe complex warri ta'an jiraachuu ni danda'u. Teknooloojiidhaan harka namaatiin kan hojjetaman ta'anii complex kan ta'an ni jiru. Haa ta'u malee garuu isaan akkaataa kanaatiin ordered complexity displaying godhan jechuudha. Ordered complexity displaying godhan. The next is most living things maintain homeostasis. Amalli living organismiin hundumtu waliin share godhan keessaati inni taanu most living things maintain homeostasis. Living thingin lubbu qabeeyyiin hedduun isaanii homeostasis maintain gochuu danda'u. Homeostasis maintain godhu.
Waa'ee homostaasisii kana grade 11 keessatti ni barata. Haa ta'u iyyuu malee homostasis refers the regulation of an organism's internal conditions to maintain stability, or homostasis is the process of controlling internal conditions yookaan immoo constant internal condition control gochuu yookaan qabaachuun homostasis jedhama jechuudha. So most organisms maintain relatively constant internal conditions that are different from their environment. Amma living organismiin tokko homostasis maaliif barbaachisiseetan? Amma fakkeenyaaf mee ofuma keessan fudhattanii yoo ilaaltanii naannoo nuti jiraannu kana keessa jijjiirama adda addaatu ta'a. Temperature ni jijjiirama, hammi nyaata nuti nyaannu food availability jijjiirama yeroo yerootti, hammi bishaanii qaama keenya keessa jiru in jijjiirama. Kanaaf wantoota jijjiiramaa hedduu keessa jiraanna jechuudha. Waan jijjiiramaa hedduu keessa yoo jiraanne iyyuu haala naannoo keenya kana faana in jijjiiramu qaamni keenya. An fakkeenyaaf temperature qaama namaa constant internal temperature nama tokko meeqadha? 37 degree Celsius jedhamti. 37 degree Celsius. This is the constant internal temperature of human. Constant internal temperature. Namni tokko temperature qaama isaa kanaa ol yoo deemu hanga 39-40 yoo deeme enzymoonni qaama nama sana keessa jiran denatured ta'u yookaan immoo boca isaanii gadhiisu waan ta'eef wal nyaatinsoonni keemikaalaa garaagaraa qaama nama sana keessatti gaggeeffamuu hin danda'an. Enzymoonni sun denatured ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namni sun survive gochuu dadhaba temperature kana keessatti. Temperature qaama isaa yoo kana ta'e jechuudha. Akkasumas immoo temperature qaama keenya kanaa gadis immoo yoo ta'e enzymoonni sun enzymiin qaama nama tokko keessa jiran actively hojjechuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf amma 37 degree Celsius constant internal body temperature dha jechuudha. We have to keep this temperature constantly. Temperature qaama keenyaa kun yeroo hundumaa kana ta'uu qaba. Yoo naannoon keenya qorres yoo naannoo keenyattis baay'ee ho'e ta'e temperature qaama namaa garuu 37 degree Celsius dha yeroo hundumaa jechuudha. Kanaaf maal adeemsi kun egaa adeemsi temperature qofa immoo miti. Hammi sukkaara dhiiga keenya keessatti argamu, hammi bishaan qaama keenya keessatti argamuu fi kanneen kana fakkaatanii hammi ashaboo qaama keenya keessatti argamu kun controlled kan ta'anidha yookaan immoo hamma dhaabbataa ta'e hamma isaan jiraachuu qaban murtaa'aadha jechuudha. Isaa ol darbu yookaan isaa gadi ta'uu hin qaban. Adeemsi kun homostasis jedhama. Adeemsi organismiin tokko internal condition isaa yookaan immoo haalli qaama isaa keessaa kun stable ta'e itti fufuun isaa constant ta'e itti fufuun isaa homostasis jedhama jechuudha. So our body temperature remains stable despite changes in outside temperature. Naannoo environment keenya ala keenya jechuudha. Qilleensi nuti keessa jiraannu hammamuu qorraa haa ta'u, hammamis ho'aas haa ta'u, garuu yeroo hundumaa body temperature constant dha jechuudha. Akkuma kanas immoo glucose, hammi sukkaaraa, hammi bishaan qaama keenya keessatti argamuuf kanneen kana fakkaatan constantly eegamuu qabu. Kana eeguun dandeettiin kana eeguu homostasis jedhama. Organismoonni baay'een homostasis kana eegu, muraasni isaanii garuu kan kana eeguu hin dandeenye ni jira jechuudha. The other is all living things possess adaptations that evolve over time. Living thing kamiyyuu immoo adapt gochuu danda'u jechuudha. All living organisms interact with other organisms and their environment in ways that influence their survival. As a result, organisms evolve adaptations to their environment. Organismiin yeroo naannoo tokko keessa jiraannu organismii kan biraa faana interact godha. Organismiin tokko environment isaa faanas interact godha jechuudha. Yeroo tokko interactioniin kun species sana yookaan organismii sana survival isaa miidhuu danda'a. Fakkeenyaaf haalli qilleensa nuti keessa jiraan climate yoo jijjiirame sababa kanarraa kan ka'e maal goona climate haaraa sanatti itti madaqa jechuudha organismiin sun kana ibsa jechuudha kun. Organismiin kamiyyuu
yeroo naannoo tokko keessa jiraatu yookiin orgaanizimii kan biraa faana yeroo jiraatu maal ta'a sababa interakshinii isaarraati kan ka'e orgaanizimiin sun adapteeshinii evolve godha jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee bineensota bosonaa keessaati baay'ee kan adamsaman tokko fudhadhaa ilaala. Amma fakkeenyaaf kuruphee beektu yoo ta'e yookiin immoo bosonuu jechuudha. Kuruphee yookiin bosonuu fudhadhaa ilaala. Tariitii ijoolleen baadiyyaatti dhuftan yookaan warri kaanis jechuudha. Bineensonni kun baay'ee alertii yookaan immoo baay'ee naannoo isaanii ilaalaa deemu jechuudha. Baay'ee birbirrachaa nyaatu gaafa nyaatan. Sababni isaa maal waan qabaniif piidaatarii waan qabaniif naannoo isaaniirra wanti isaan adamsu wanti isaan nyaatu waan jiruufi yeroo hundumaa of gatanii hin dheedanii of gatanii bishaan hin dhuganii jechuudha. Amma naannoo isaanii sababa naannoo isaanii akka kana ta'eef naannoo isaanii sana keessa sarvaayiv gochuudhaaf adapteeshinii adda addaa develop godhu jechuudha. Isa kan agarsiisa jechuudha. So this is a summary of the characteristics of living things. Reproduction, they are able to reproduce ta'uu, excretion ilaalleerraa, order, complexity, homeostasis, adaptation, cellular structure and composition, hundi isaanii seelii qabaachuu, metabolismii, response, growth and development. So these are the common characteristics of all living things. Living thing isaan kana kaaraakteroota kana walii wajjin maal godhu share godhu jechuudha. Kanaaf wanti tokko kaaraakterii amma hangammaatti discuss goone kana yoo in agarsiisa ta'e wal hora yoo ta'e hin guddata yoo ta'e xuraa'aa daralaatti baasa yoo ta'e adapt godhate yoo ta'e naannoo sana meetaaboliizimiin gaggeessa yoo ta'e rispoonsiin kenna yoo ta'e wanti sun lubbu qabeessa jechuudha. Kanaaf jechi lubbu qabeeyyiin maalidha yookaan wanti lubbu qabu maali yoo jenne wantoota kana hundumaa ibsuutii qabna jechuudha. Kan waliiru, kan socho'u, kan guddatu, kan rispoonsii kennu, kan meetaaboliizimii gaggeessuu danda'u, kan adapt godhudha jennee lafa keenyaa jechuudha. So this is about the characteristics of living things. The next topic is taxonomy of living things kan jedhu. Achi keessaatii principles of classification kan jedhu dura laal. The principles of classification. What is taxonomy first? Taxonomy is the science of naming, identifying, and classifying organisms into groups based on similarities and evolutionary relationships. Taxonomy, saayinsii, lubbu qabeeyyii kan moggaasu, adda kan baasu, classify kan godhu yookaan immoo isaaniin kan group godhu, saayinsiin kana taxonomy jedhama jechuudha. It is the science of classification. And scientists who study taxonomy are called taxonomists. Namoonni waa'ee taxonomy kana study godhan yookaan qo'atan immoo taxonomistii jedhamanii waamamu jechuudha. What is classification? Classification is the process of grouping things based on their similarities. Adeemsi lubbu qabeeyyii group gochuun similarity isaanii irratti hundaa'uutiin classification jedhama. And identification is identifying organisms using characteristic feature. So termoota kana taxonomy keessatti waan dhageenyuuf jechuudha. Taxonomy, classification and identification. Classification jechuun process of grouping things based on their similarity. Adeemsi lubbu qabeeyyii gartuutti qoqqooduun maal isaanii irratti hundoofne wal fakkeenya isaanii irratti hundoofne classification jedhama. Adeemsi orgaanizimii tokko identify godhanii adda baasuu immoo identification jedhama jechuudha. What is the relevance of classifying living things, or why do biologists want to classify living things? Maaliif living thing kana classify gochuun maaliif barbaachisa? Amma fakkeenyaaf mana keessanitti gaafa galtan yookaan immoo ruumii keessa jiraattan keessatti uffanni keessan iddoo gaddaa bittinnaa'ee dabtarri keessan iddoo garaagaraatti bittinnaa'ee jira yoo ta'e yeroo fudhachuuf jettan maal isin godha? Confuse isin godha miti?
dabtarri keessan iddoo tokkotti organized ta'ee yoo ta'e uffata keessan dachaastanii boksii tokko keessa yookaan lookarii keessa dachaastanii keessu yoo ta'e isuma keessa immoo jechuudha. Shamzii gar tokkoon yoo keessu yoo ta'e suurri keessan iddoo tokko keessu yoo ta'e kitaaba keessan bakka tokko keessu yoo ta'e daftara keessan immoo bakka kan biraa keessu yoo ta'e maaliif isin fayyada kun? Maaliif isin fayyada? Salphaatti wanta barbaannu argachuuf nu gargaara jechuudha. Akkuma kana lubbu qabeeyyii classify gochuun it makes them easier to find. Organizimoota kana eessatti akka ramadaman. An fakkeenyaaf crocodilein organizimii jiru tokkodha. Crocodilein kingdomii kam jalatti ramadama? Phylum isaa eessaa? Classiin isaa eessaa? Speciesiin isaa maalidha? Classiin isaa maali? Maamaalidha moo? Reptileidha moo? Birdii moo? Fishii moo? Maal jalatti ramadama jettanii waa'ee crocodilii kana bira ga'uu yoo barbaadan kanaaf taxonomiin isa kana nu salphisa jechuudha. It makes them easier to find out. Salphaatti akka nuti argannu nu taasisa jechuudha. Not only to find out, it can also make them easier to understand. Salphaatti mu understand akka goonu nu taasisa jechuudha. And one tool biologists use to organize and understand living organism is classification. So akkuma gaafa mana keessanitti galtanii wanti ruumii keessan keessa jiru yookaan mana keessan keessa jiru uffanni keessan kitaabni keessan yoo seeraan dacha'ee orderii qabatee taa'eera yoo ta'e salphaatti fudhachuu akkuma isin dandeessan organizimoota classify gochuun salphaatti argachuu salphaatti understand gochuu nu taasisa jechuudha. Akka nuti understand goonu nu gargaara jechuudha. So this is the reason why biologists classify living things. Biologists classify organisms into different categories by what is the criteria used by biologists to classify organisms. Organism classify gochuun ergamma kana barbaachisa yoo ta'e erga ta'eeti organism classify gochuun moo maarratti hundaa'aniiti yoo jettan the first is by judging the degrees of their apparent similarities and differences by looking at both external and internal structures of the organism. Inni jalqabaa akkaataa wal fakkeenyaa fi difference organismoota gidduu jiru. External fi internal structure, morphology fi anatomy isaanii ilaaluutiin qoqqoodu jechuudha. And the other is where the organisms lives or habitat. Bakka isaan jiraatan irratti hundaa'ameeti jechuudha. The genetic makeup of organism is also used to classify living organisms. Genetic makeup being organismoota. Genetic makeup is gaafa jennu DNA isaanii jechuudha. RNA moo DNA moo maal of keessaa qabu kan jedhu isaan kana beekuunillee evolutionary relationship isaanii beekuun nu gargaara jechuudha. So biologistoonni living organism kana gaafa classify godhan wanta baay'ee ilaalaniiti. External appearance isaanii ni ilaalama, internal structure isaanii ni ilaalama, bidooleen isaan keessa jiraatan ni ilaalama, genetic makeup isaanii ni ilaalama. Kana duwwaa moo miti. They try to identify and classify organisms based on a number of features: morphological, physiological, molecular, behavioral or ecological characteristics ilaalama jechuudha. Morphological jechuun morphology yookaan immoo external appearance, physiological jechuun immoo physiology isaanii yookaan immoo processoota adda addaa organismii sana keessatti gaggeeffamu. Molecular jechuun at molecular level moleculoota organismii sana keessatti argamu. Behavior isaanii yookaan ecological character waan kana hundumaa ilaalaniitu bakka tokko group godhu. So the assumption is the greater degree of physical similarity between them, the closer their biological relationship is. As keessatti wanti amanamu maayini akka yoo wal fakkeenyi physical similarity baay'ee qabu yoo ta'e biological relationship isaanis akkasuma close dha yookaan walitti dhiyoodha jechuudha. Taxonomic hierarchies in biological classification. So principles of classification kan jedhu keessatti
Classification, taxonomistiin maal akka ta'ee fi classification maaliif akka barbaachisee fi maal ilaalanii organismoota classify godhu kan jedhu erga laallee amma immoo taxonomic hierarchies in biological classification kan jedhu ilaala jechuudha. First, let us see the overview and historical background of classification. Mee waan organismoota kana classify gochuun ideaanumti classification kun background akkamii qabaa, scientistoota akkamiitu keessatti hirmaate kan jedhummaa ilaala. The idea of classifying living things goes back thousands of years, and it began with the work of Aristotle. Waa'in organismoota classify gochuu kun bara 384 hanga 322 before birth of Christ Aristoteliin jalqabe jechuudha. Aristotle was among the first to propose a classification scheme. Warra yeroo jalqabaa classification kana jalqaban keessaatii nama tokko Aristotle. Waa'ee classification kana yeroo jalqabaatii fi classification kana organismii kana classify gochuun kan jalqabe nama Aristotle jedhamu kana. And he used simple morphological characters to classify plants. Namni kun waanuma sasalphaa ta'e morphological character yookaan immoo aluma organismoota kana ilaaluutiin classify godhe jechuudha. For example, he classified plants into trees, shrubs and herbs. Biqiloota bakka sadiitti qoodu. Trees warra mukkeen gurguddaa ta'an, shrubs warra jedhaman warra muka gaggabaaboo ta'anii damee baay'atanii fi harbii warra ta'an isaan kun warra jirma gurguddaa hin qabne warra saaxoo ta'an isaan kana bakka sadiitti qoode morphological character isaanii irratti hundaa'uuti. Garuu biqiloonni akkaataa modern classificationidhaan kingdom planting faayidamee adda addaatti qoodamu. Warri bryophyta, pteridophyta, warra spermatophyta jedhaman isaan kana dhabnee the five kingdom system jalatti baranna jechuudha. Garuu Aristotle yeroo ture sana warra vascular system qaban warra hin qabne jedhee kana detailed in ilaalli. Garuu morphological character isaanii irratti hundaa'uudhaan warra mukkeen gurguddoo warra shrubbii fi herbii jedhee qoodeera jechuudha. And also he grouped animals into two groups. Bineeldota immoo groupii lamatti qoodama. Qoodee jechuudha. Whether they had red blood or not. Warra red blood qabanii fi warra hin qabne jedheetu bakka lamatti qoodama. Amma akka category kana keessatti warri red blood hin qabne eessattiyyuu categorized hin ta'an jechuudha. But his approach sometimes grouped organisms with superficial similarities. Kanaaf Aristotle kun beezima wayii kaa'e malee akkaataan classification isaa kun sirriin ture jechuudha. For example, he grouped birds, bats and insects in one category. Birdii, batsi fi insecti bakka tokkotti isaan group godhe. Garuu jara kan sadan yoo ilaaltan baay'ee walirraa fagoo jiru. Birdiin birdii jalattidha kan isaan ramadamanii. Batsiin maamaalsiidha isheen kun simbirroo halkanii jechuudha. Insectiin immoo tasuma isaan keessa jirtu invertebrateedha jechuudha. Invertebrate jalatti ramadamti jechuudha. Kanaaf argitanii organismoota difference guddaa qaban bakkuma tokkotti isaan ramadam. Maalirraa ka'eeti hundi isaanii balali'uu danda'u. Birdiis yoo ilaaltan batsiin insectiinis hundi isaanii balali'uu danda'u jechuudha. Kanaaf isaan hundi isaanii fly gochuu danda'u isaanii qofa irratti hundaa'eetu bakka tokkotti qoode jechuudha. But they weren't closely related biologically. Though it was useful for a while, Aristotle grouped some organisms that had very little in common. Aristotle yeroodhaaf classification isaa kun gaarii yoo ta'e fudhatamaa yoo ta'e iyyuu garuu namni kun organismoota similarity xiqqoo qofa qabaniif difference immoo baay'ee garaagarummaa guddaa warra qaban bakka tokkotti grouped godheera jechuudha. Okay, the next person is Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus kun immoo bara 1778 gidduutti kan jiraate yeroo ta'u 17th century keessa jechuudha. He introduced a more systematic hierarchical
classification. Baay'ee systematic kan ta'ee fi hierarchy kan qabu classification akka kana introduced godhe jechuudha. And he is often called the father of taxonomy. Carlos Linnaeus abbaa taxonomy yookaan father of taxonomy jedhamee regarded ta'a. Because he was the first person to propose an orderly system for classifying organisms. Yeroo jalqabatiif classification isa modern ta'e orderly kan qabu propose kan godhe kan lafa kaa'e Carlos Linnaeus dha jechuudha. By the way, Carlos Linnaeus wanti inni propose godhe classification system isaa even amma kan itti fayyadamaa jiru jechuudha. And Linnaeus proposed arranging organisms into successive ranks or levels so that each organism could be placed in a structured system. Linnaeus rankii adda addaa yookaan immoo levelii adda addaa keessatti organismoota arrange godhee kaa'ee jechuudha. And also he developed a two kingdom system of classification. Carlos Linnaeus classification systematic fi hierarchy kan qabu yookaan rankii fi levelii adda addaa kan qabu. Kingdom jedhee phylum irraa immoo classii jedhee kan deemu. Akka kanatti levelii adda addaatiin organismoota arrange godhee akkasumas immoo two kingdom system develop godheera. He classified all living organisms under kingdom Plantae and kingdom Animalia. This is one of the limitations of Carlos Linnaeus system of classification. Linnaean system of classification limitation isaa keessaati tokko isa kana organismoota hundumaa mootummaa lama jalatti qoode. Maaliif maal? Kingdom Plantae fi kingdom Animalia keessatti qofa qoode jechuudha. This system or this two kingdom system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular versus multicellular organisms, photosynthetic like green algae versus non-photosynthetic fungi or organisms. Amma two kingdom system kun Plantae fi Animalia kun organismoota kana distinguishing godhu. Kamtu eukaryotii dha, prokaryotii akka ta'e. Eenyufaatu unicellular dha, multicellular dha kan jedhu jechuudha. Kanaaf Plantae fi Animalia jalatti qofa qoode waan ta'eef warri Plantae fi Animalia kana hin fakkaanne ammoo warreen akka baakteeriyaa fa'aa warri Monera jalatti ramadaman jechuudha. Kingdom fungi jalatti warri ramadaman kun bakka hin qaban two kingdom system kana keessatti jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana 5 kingdom system tu jira. Kingdom system according to modern classification there are 5 kingdoms. 5 kingdom jalatti qoodamanii jiru jechuudha. Organismonni 5 kingdom jechuun kingdom Animalia, Plantae, Fungi, Monera fi Protista warra jedhaman jechuudha. Isaan kana gaafa jigeen tokko ni ilaalla. Kanaaf Carlos Linnaeus egaa abbaa taxonomy, father of taxonomy jedhamee nama waamamuu fi isa kan Aristotle caalaa systematic kan ta'ee fi hierarchy kan qabu classification akka kana nama introduced godheedha. Yeroo jalqabaatiif immoo ordered system living organism classify gochuuf nama propose godheedha. Akkasumas immoo two kingdom system of classification develop godhe organismoota hundumaa kingdom Plantae fi Animalia jalatti bakka lamatti qoodee darbe. Haa ta'u malee two kingdom system kun immoo warra eukaryotii, prokaryotii, unicellular, multicellular, photosynthetic fi non-photosynthetic organism kan addaan waan hin qoonnee fi inni biraa kingdom kan biraa barbaachise jechuudha. What is a taxonomic hierarchy? Taxonomic hierarchy jechuun maal jechuudha? A taxonomic hierarchy is the process of arranging various organisms into successive levels or ranks from broad to specific or vice versa. Taxonomic hierarchy jechuun it is the process of what? Arranging or categorizing different organisms. Adeemsi organismoota garaagaraa qoqqooduu levelii adda addaatti qoqqooduu maal irraa garamitti broad irraati specific yookaan immoo specific irraati gara broad or either in increasing order or decreasing order. Adeemsi kun
taxonomic hierarchy jedhama jechuudha. And there are about 7 major taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy kun yookaan leevaloon hierarchy jiru kun gara ja'atu jiru jechuudha. Kingdomiitu jiru. Kingdomii irraa kaasee jechuudha. Gara 7tu jiru. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Isaan kana jechuudha. 7 ta'uu isaan taxonomy hierarchy warri major ta'an 7dha jechuudha. Kanaaf akkaataa lamaan order gochuu dandeenya. One from broad to specific. Isa baay'ee bal'aa ta'e irraati gara isa baay'ee specific ta'etti, isa dhiphaa ta'etti jechuudha. Fakkeenyaaf kingdomiin isa baay'ee broad ta'edha kun. Leveliin kun kingdomiin baay'ee bal'aa fi most inclusiveidha warra jiran kana keessaati jechuudha. Phylumii kingdomii taane phylumii jira. Phylumii irraa classii jira. Classii irraa order. Order irraa familyidha. Family irraa genusii. Genusii irraa immoo speciesidha jechuudha. So speciesiin very specificidha. Kingdomiin immoo broadidha jechuudha yookaan isa bal'aadha jechuudha. So each level is called a taxon. Leveliin tokkoon ishii maal jedhamti? Taxonii yookaan immoo pluraalidhaan taxa jennee waamna jechuudha. Kingdomiin taxoniidha. Phylumiin taxonii kan biraati. Classiin taxonii kan biraati jechuudha. So in the Linnean classification system, the hierarchy was kingdom, phylum or division for plants. Animalii keessatti phylum jenna, biqilootaaf immoo division jenna. Class, order, family, genus and species. Isaan kun 7 taxonomic hierarchy jedhamu jechuudha yookaan immoo major taxonomic hierarchy jedhamanii waamamu jechuudha. So kingdomii irraati kaanee organismii tokko gara speciesitti categorize gochaa gaafa deemnu similarity'n increase ta'a jechuudha. Similarity increases but the number of individual decreases. Argitanii similarity'n yookaan wal fakkeenya isaanii ni dabala. Akkas jechuun kun maal jechuudha? Organismoonni kingdomii tokko jalatti ramadaman baay'ee waliin fakkaatan. Organismoonni species tokko keessatti ramadaman immoo highly warra wal fakkaatanii fi even wal fakkaachuu qofa osoo hin taane warra reproduce gochuu danda'an, wal horuu warra danda'an jechuudha. Warra wal horanidha jechuudha. Fakkeenyaaf kingdomii animaaliyaa jala organismoota hedduutu ramadamee jira. Kingdom animaaliyaa. Amma raammoon xixiqqoon, insectiin, organismoonni gurguddoo ta'an nama dabalate kingdom animaaliyaa jalatti kan inni ramadamu jechuudha. Kanaaf amma variationiin akka gidduu isaanii jiru argitanii baay'ee variationii guddaatu gidduu isaanii jira jechuudha. Kanaaf amma animaaliyaa ta'anii warri bishaan fa'aa keessa jiraatan, aquatikii warri jiraatan, warri akka sponjoonni fa'aa, platy elements warri nuti jennu digestive systemiin isaanii illee ga'aa kan hin taane, even digestive systemii kan hin qabne, openingii tokko qofa fa'aa kan qabantu jiru. Isaan akka kana kingdomii tokko jalatti ramadamu. Garuu asii achi immoo kingdomii irraa kaanee gara speciesitti gaafa deemaa immoo lakkoofsi organismii ni xiqqata. Similarity'n yookaan immoo wal fakkeenya organismii gidduu jiru garuu ni dabala jechuudha. So in the modern system, the main ranks from the broadest to the narrowest are domain, kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus, species, from broadest to the narrowest. And we can make it from the narrowest to the broadest. Isa dhiphaarraati gara isa bal'aattis immoo deemuu dandeenya. Yeroo kana immoo maal ta'a? Species, genus, family, order, class, phylum or division, kingdom, and domain. Linnean system of classification keessa kan hin jirre modern systemitti kan itti dabalame domainidha jechuudha. Domain is the rank above kingdom. Kingdomii olitti kan jiru, rankiin jiru, leveliin jiru yookaan taaksaan jiru domainii jedhama.
Kun modern classification keessatti itti dabalame. Linus garuu kingdom irraa kaasee phylum, class, order, family, genus fi species itti qoode jechuudha. Kanaaf domain irraa kaanee gara species itti yoo deemnu isa broad irraati gara isa narrow ta'e isa dhiphaa ta'etti deemaa jira. Yeroo kana maaltu dabala maaltu fudhata jenne kan dabalu similarity dha. Kan xiqqatu immoo number of organism immoo xiqqataa deemaa jechuudha. Barbaachiyoo ta'e immoo karaa biraatiin immoo narrowest irraa isa dhiphaadhaa gara isa broadestitti deemuu dandeenya. Inni kun immoo faallaa isa kanaata species irraa kaanee hanga domain itti deemuudha jechuudha. So here is a taxonomic hierarchy and their explanation. Taxonomic hierarchy jiran sanaa fi explanation isaaniidha jechuudha. Domain is the highest and most inclusive level. Leveloota jiran keessaati highest kan ta'e isa olaanaa ta'ee fi hunda isaanii immoo of jalatti kan hammatu most inclusive kan ta'e domainidha jechuudha. And kingdom is next division within domain, and the kingdom is taxon of similar phyla. The kingdom, it is a taxon of similar phyla. Ishiin kun kan kingdomidha jechuudha. It is taxon for similar phyla. Phylamin wal fafakkaatantu yookaan phylum more related ta'an kingdomii tokko jalatti ramadamu. What organisms in the same rank shape? Look, in the domain, organismonni domainii tokko jala jiran wanta isaan sharing waliin godhani waan muraasa basic cell type dha. For example, prokaryotii fi eukaryotii ta'uu isaan kana qofa waliin share godhu. And deep evolutionary lineage. Lineagein isaanii tokko ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf domainii sadiitu jira. Isaan keessaa tokko eukaryaadha jechuudha. Kanaafu domainiin highest fi most inclusive ta'e organismonni domainii tokko jalatti ramadaman wanti isaan waliin share godhan waa muraasa ta'e. Example basic cell type amma prokaryotikii warri ta'an domainii tokkotti ramadamu, eukaryotii warri ta'an immoo domainii kan biraa jalatti ramadamu jechuudha. Kingdom next division within domainii ta'e yookaan domainiitti aanee kan argamuu fi it is a taxon of similar phyla, and organisms in the same kingdom share major modes of life, cell structure, and nutrition. Organismonni kingdomii tokko jalatti ramadaman wanti isaan share godhan fakkeenyaaf haala jireenyaa, cell structure isaanii fi nutrition isaanii wal fakkaachuu danda'a. Fakkeenyaaf animaaliyaa fudhachuu dandeessu. Animaaliyaan kingdomii tokkodha. Kingdom animaaliyaa jalatti warra ramadaman nutrition isaanii maal? Hundi isaanii heterotrophic. Cell structure isaanii gaafa jennu eukaryotic. Eukaryotic heterotrophic akkasumas immoo darbees immoo multicellular jechuudha. Kanaaf waan kana sadan share godhu. Actually kana sadan qofadha jechuu miti. Garuu warra domainii tokko jiran caalaa warri kingdomii tokko keessa jiran wal fakkaatu jechuudha. Phylum or division in plants. Animaliif phylum yoo jenne biqilootaaf division jenna. Kanaaf phylum is a taxon of similar classes. Phylumin klaasota wal fakkaatantu phylumii tokko jalatti categorize ta'a. Organismonni phylumii tokko jalatti ramadaman fundamental structural traits yookaan immoo structurally karakteriin isaanii wal fakkaata. For example, having a backbone. Amma kingdom animalia jalati phylum chordata warri jedhaman ni jiru. Phylum chordataan warra backbone qabanidha. Class is a taxon of similar orders. Orderonni wal fakkaatan class tokko jalatti categorize kan isaan ta'ani. These are more specific shared traits. More specific kan ta'e traitii wal fakkaatan share godhu. For example, they are warm-blooded and also they have hair. Warra phylum chordata jedhan keessaati class mammaliyaa immoo jiru. Class mammaliyaa jechuun mammaalsi warra ta'an. Warra warm-blooded animals ta'an akkasumas immoo hairy warra qaban, rifeensa warra qabanii fi karakterii kan biraas share godhu jechuudha. And the next is order. Order is a taxon of similar family. Family wal fakkaatan orderii tokko jalatti ramadamu. And further narrowing by more specific traits. More
warra kilaasii tokko jala jiran caalaa warri orderii tokko jala jiran wal fakkaatu. Primatesin orderii jechuudha. Family is a taxon of similar genera. Warri genera wal fakkaataa qaban yookaan genusii wal fakkaataa qaban family tokko jalatti ramadamu. Warri genusiin isaanii wal fakkaatu. And they share even narrower set of shared features. Featurii hedduu share godhu jechuudha. Fakkeenyaaf homonidee warri jedhaman family tokko jalatti warra group ta'an. Genus is a group of very closely related species. The species only more related warri ta'an close similarity warri qaban genusii tokko jalatti ramadam. Fakkeenyaaf homon warri ta'an genus homon genusii keessaa isa tokkodha jechuudha. A species is a basic unit of classification. And a species means organisms that can interbreed and produce fertile offspring. A species jechuun organismoota interbreed gochuu danda'a, wal horuu kan danda'ani, akkasumas immoo ilmoo fertile taate, ilmoo darbitee wal horuu dandeessu warri uummachuu danda'an species tokko jalatti ramadamu. Fakkeenyaaf Homo sapiens warri jedhaman, Homo sapiensiin species tokkodha jechuudha. Wal horuu danda'u, akkasumas immoo offspring isaanis akkuma kana darbee wal horuu danda'a jechuudha. Kanaafi doomeenii irraati kaatanii hanga species-itti gaafa deemtan organismoonni kun maal ta'aa deemu moor wal fakkaachaa deemu. Amma warri genusii keessa jiran similarity hedduu qabu. Warri species tokko keessatti jiran immoo similarity hedduu qabaachuu irra darbanii warra wal horan wal horuu danda'anidha jechuudha. So egaa isaan kun taxonomic hierarchy jedhamu. Doomeenii irraa kaanee hanga species-itti maal akka ta'an explanation isaanii example faana fudhannee ilaallee jira jechuudha. What is a species? A species is the smallest natural group of organisms. A species jechuun yookaan immoo sanyii tokko jechuun maal jechuudha? It is the basic unit of classification and the smallest natural group of organisms. And a species can be defined as a group of organisms that can reproduce to produce fertile offspring. Maal jechuudha kuni? Species jechuun gartuu organismoota baay'ee wal fakkaatan ta'anii wal horuu kan danda'an, reproduce kan godhanii fi offspring fertile taate produce gochuu danda'u jechuudha. More definition species kun akka isinii galuu fi fakkeenyaaf amma horse plus donkey. Horsii fi donkiin yoo breed godhanii maal kennu? Mule kennu miti? Eeyyee. Fardii fi harreen yoo breed godhan gaangee uummatu jechuudha. Amma gaangeen hin dhaltu. Gaangeen sterile miti? Gaangeen waliin hortu hin dhaltu jechuudha. So amma akkaataa definitionii kanaatiin muleen horsii fi donkiin wal horuu yoo danda'an breed gochuu yoo danda'anii iyyuu offspring isaan produce godhan garuu infertile yookaan sterile waan taateef horsii fi donkii kana species tokkodha jechuu dandeenya? Hin dandeenyu jechuudha. Horsii fi donkiin species adda addaati. Sababni isaa muleen isaanirraa argamtu yookaan gaangeen isaanirraa dhalattu darbitee waliin hortu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf definitioniin species kana ibsa jechuudha. Organismoota wal fakkaatan ta'anii kan wal horuu danda'anii fi ilmoon wal horuu dandeessu yoo godhatan species tokkodha jenna jechuudha. And numbers of species also often resemble each other very closely in appearance. Organismoonni species tokko jala jiran baay'ee close appearance qaba yookaan baay'ee wal fakkaatu. Unless humans have taken a hand in the breeding programs. Namni breeding program sana keessatti hirmaatee sanyii kana iddoo garaagaraatii walitti breeding godhin malee speciesonni tokko wal fakkaatan, species wal fakkaatan, physical appearance isaanis wal fakkaata. All cats belong to the same species, but there are wide variations in the appearance of different breeds. Species tokkodha garuu appearance adda addaa qabaachuu danda'u, breed adda addaarraa kan ka'e jechuudha. And there are many other different definitions of species. Species in definition hedduu qaba. Phylogenetic species,
morphological species, evolutionary species, systematic species, recognition species isaan kun hundi isaanii phylogeneticdhaan speciesiin definitionii qabu warra lineage tokko qaban jedha. Morphological species jechuun speciesiin physical appearance warra wal fakkaataa qabanidha jedha. Kanaaf speciesiin definition adda addaa yoo baay'ee qabateeyyuu the most common definition of species is this one. Baay'ee widely accepted kan ta'ee fi common kan ta'e definition species kana jedha kana yoo qabatan gaadha jechuudha. A group of organisms that are able to reproduce and produce fertile offspring. Wal horuu kan danda'an offspring fertile taate horuu kan danda'an jechuudha. The three domains of life. Domain is above kingdoms. Domain jechuun ranki kingdomii ol jiru jechuudha. The domain is the highest taxonomic level above kingdom. Highest tipi most inclusive kan ta'e domain jechuudha. And every organism on earth is classified into three domains. There are three domains: bacteria, archaea, and eukarya. Organismiin lafa kanarra jiru hundumsa domainii sadan kana keessa tokko keessatti categorized ta'a. Bacteria, archaea fi eukarya jedhamu. The first two domains, bacteria and archaea, identify two very different groups of organisms. Domainiin inni jalqabaa lamman bacteria fi archaea organismota groupii adda addaa lama groupii lamadhaan domainiin kun bacteria fi archaea they are both bacteria and archaea have prokaryotic cells. Lamaan isaanii prokaryotic cell qabu, means their cells have no nucleus and membrane bounded organelles, and both are relatively small and simple cells. Lamaan isaanii cell relatively small ta'ee fi simple ta'e qabu. They lack a nucleus and other compartments bounded by internal membranes, and they are all small organisms. Lamaan isaanii organismota xixiqqoo microscopic ta'anidha, and they vary in size between that of the largest virus and the smallest single cell eukaryote. Size isaanii size virusii isa guddaadha jedhamuu fi single cell eukaryote isa xiqqaadha jedhamu kana gidduu kan jiruu fi but many archaea inhabit extreme environments. Archaea yeroo tokko tokko archaea akka gosa bakteeriyaatti haasa'ama garuu lamaan isaanii they are very different. Difference guddaa moo qabu jechuudha. Wal fakkeenya isaanii prokaryotic cell fi small fi simple cell qabaachuu isaaniidha. Ofiima isaanii immoo smaller organism ta'uun isaanii wal isaan fakkeessa differences ni qabu jechuudha. Here are the differences between archaea and bacteria. Remember, archaea are not just another kind of bacteria. Even though archaea and bacteria share the prokaryotic cell type or nucleus, no nucleus, their molecular biology, ribosomal RNA sequence, membrane biochemistry show that archaea are quite distinct. Archaea, another kind of bacteria miti. Archaea bacteriaan lamaanuu prokaryotic yoo ta'aniyyuu molecular biology isaanii, RNA isaanii, membrane isaanii garaagarummaa akka isaan qaban agarsiisa jechuudha. The major difference of bacteria and archaea include the chemical composition of cell wall and cell membrane. Cell wall fi cell membrane archaea bacteria component isaanii garaagari. Amma fakkeenyaaf bacteriaan cell wall isaa peptidoglycan qaba. Archaea garuu miti. Akkasuma cell membrane fi cell wall isaanii caasaa isaanii kan isaan irraa ijaarame waan garaagaraati jechuudha. The use of chlorophyll for photosynthesis by bacteria but not by archaea. Bacteriaanonni adeemsa photosynthesisdhaan chlorophyll fayyadamuun isaanii garuu archaea keessatti ta'uu dhiisuunsa methane generation and sensitivity to some antibiotics. Many antibiotics that target bacteria do not affect archaea. Antibiotic sensitive to bacterianon garuu archaea akkas miti. Because they have different cell machinery susceptible to many classical antibiotics. Amma bacteria nonni antibiotic bacteria target godhu archaea garuu affect gochuu danda'u. And the third domain is eukarya.
Domain inni sadaffaan eukaryaa. This domain includes all organisms with eukaryotic cells. Organismoota hundumaa seelii eukaryotikii warra qaban. Means cell that have a nucleus and internal membrane bound organelles. Nucleusii fi internal bound organelle warra qaban hundi isaanii eukaryaa jalatti ramadamu jechuudha. Even eukaryaa jechuun true jechuu gaafa ta'u kaariyaan jechuun nucleusii. Eukaryaa jechuun warra true nucleusii qaban. True nucleus jechuun maal jechuudha? Nucleusii dhugaa jechuun nucleusii membranii mataa isaatiin seel membranii malee jechuu kooti. Nucleusii membranii mataa isaatiin bound ta'e warra qabanii fi orgaanilota compartmentii adda addaa seelii keessatti argaman kan membranii mataa isaaniitiin uwwifaman kanneen akka mitochondriyaa fa chloroplaastii fa warri qaban eukaryaa jalatti ramadamu. Eukaryotics have relatively large and complex cell. Seeliin eukaryotic warra jedhaman kun relatively warra prokaryotic faana gaafa wal bira qabaman hammaan guddaa fi complex seelii warra qabanidha. Nucleusii fi other enclosed membrane enclosed compartment warra qaban jechuudha. And this domain includes groups such as protists, fungi, plants and animals. Protista, fungusoon, plantiif animaliin hundi isaanii domainii eukaryaa jedhamu jalatti ramadamu. Remember, eukaryaa jechuun warra eukaryotic seelii qabanidha. Kana jechuun immoo domainii kana jala warri single cells jiru fakkeenyaaf protista fa warri immoo multicellular ta'anis animalii fa plantii fa ni jiru jechuudha. Here is the comparison between archaea, bacteria and eukarya. Domainota sadan kana gaafa wal bira qabnu kana fakkaatu. Archaea are cells with no membrane bound organelles. Seelota membrane bound organelle qabani. Bacteria is also the same. Cells with no nucleus. Nucleus warra hin qabne. Cells with a nucleus. Eukaryaan immoo seelota nucleus qaban and membrane bound organelles warra qabanna. Archaea keessatti DNA exists as a circular chromosome. DNA archaea keessattis bacteria keessattis DNA circularidha jechuudha. It looks like this. DNA isaanii circularidhaan fakkeenyaaf kun seelii bacteria tokkodha yoo ta'e gidduutti kan argamu kun nucleus yoo ta'e DNA isaadha. Small fi circularidha. Plasmid jedhamtee beekamti DNA akka kana ishiin xiqqoo fi circular taate kun. Eukaryaa keessatti DNA is inside the nucleus. Yeroo hundumaa eukaryotic keessatti DNA nucleus keessatti kan argamu. Nucleus keessatti argama DNA kuni. And it is linear. Arranged as a linear chromosome with histone protein. Tokkoffaan linearidha DNA. Lamaffaan immoo histone protein ni qabaata jechuudha. Protein histone jedhamu qaba. But here they lack histone protein and also the DNA exists as a circular, not linear. Xiqqaa fi circular kan ta'edha. Kun immoo guddaa fi linear kan ta'ee fi histone protein faana bonded ta'ee jira. Ribosome. Ribosome isaanii in archaea ribosomes are similar to bacteria, but in eukarya ribosomes are different from both bacteria and archaea. Ribosomoonni warri eukaryaa keessa jiran ribosomoonni sun different dha bacteria fi archaea garaagarummaa ni qabu jechuudha. The other is cell wall. Cell wall ilaalchisee archaea cell wall doesn't contain peptidoglycans. Cell wall in warra archaea peptidoglycan hin qabu, but the cell wall of bacteria contains peptidoglycans. Eukaryaa keessatti warri cell wall qaban ni jiru warri hin qabne ni jiru jechuudha. And in archaea cells divide by binary fusion. Archaea keessatti seeliin archaea bacteria keessatti cell division binary fusion ina seeliin tokko bakka lamatti ramti. In eukarya cell division is by mitosis gaggeessu warri eukaryaa keessa jiranii. Archaea are unicellular or colonial. Unicellular ta'anii yookaan immoo bifa koloniitiin jiraatu walitti ta'anii jechuudha. Archaeans ta'u bacteriaani, but eukaryaan immoo they are unicellular, colonial or multicellular. Unicellularis kan ta'an ni jiru, multicellularis ni jiru, colonial kan ta'an ni jiru, and they have many different ways of reproducing. Reproduction isaanii gosa adda addaadha. Asexually fi sexually ta'uu danda'a jechuudha. So kun charting kun
Comparison Archaebacteria fi Eukarya wal fakkeenya isaanii akkasumas garaagarummaa isaanii agarsiisa. The last topic is the relevance of classification. The relevance of classification talks about the importance of classification. The classification in maaliif barbaachisaadha jechuudha. The application of classifications are manifold. It means it is many and varied. Classification isaa iddoon itti apply ta'u baay'ee dhasii garaagarummaas qaba jechuudha. So the biological classification or taxonomy is much more than just naming organisms. Maqaa organismii tokko kennuu bira kan darbedha gaheen isaa jechuudha. It has many practical uses in science, conservation, medicine, agriculture, forestry, economy, and understanding life itself. And here are its main relevancies with example and explanations. The first is helps in identification of organisms. This is one of the basic relevance of classification. Relevancy classification it helps in identification of organisms. It allows scientists and others to identify harmful and beneficial organisms correctly. Organism harmful ta'e beneficial ta'e identify gochuuf gargaara scientists kamiyyuu. Knowing which species is something is allows for correct decision. Is it harmful? Is it beneficial, edible, or dangerous kan jedhu beekuuf ni gargaara. So it is important for distinguishing harmful organisms such as pathogens or pests. Organismii tokkotu purpose wayiif ittiin fayyadamii dura organismoota harmful ta'aniif hin taane warra beneficial ta'an pollinator, medicinal plant warra ta'an sirriitti adda baasuuf nu gargaara jechuudha. For example, the correct identification of a pathogen is critical in medicine before treatment can be designed. Amma organismii tokko classify gochuun even medicine keessatti faayidaa qaba jechuudha. Maaliif inni pathogen kan ta'e isa kami jennee organismii tokko gaaf yoo barre salphaatti dafnee wanta sana treatment isa design gochuu dandeenya jechuudha. The second is time and energy saving in study or research. Inni biraa relevancy classification keessaa tokko yeroo fi humna namaa qusata namoota research fi study adda addaa organismoota irratti gaggeessaniif jechuudha. It reduces energy and time to study organism. By grouping similar organisms together, classification reduces the effort needed to study them. Instead of studying each species from scratch, scientists can infer many features of one species from those known in its relatives. Kanaaf organismii tokko ganaadhannee species sana tokko jennee jalqabuu keenyarra organismoota groupii tokko jalatti classify ta'anii jiran yoo fudhannee ilaalle effortii nuti organismii sana study gochuudhaaf baasnu energy keenya save nu godha jechuudha. The third is understanding relationships and evolutionary history. Classification provides a framework that allows biologists to study the relationships between organisms. Classification framework biologists relationship yookaan hariiroo organismoota gidduu jiru ittiin beekanidha jechuudha. This framework helps biologists to study the relationship between birds and dinosaurs, for example. And evidence has shown that the bones of some dinosaurs have large internal spaces, so do the bones of birds. So birds and dinosaurs have similar internal skeletal shapes. Shaping skeleton isaanii wal fakkaata dinosarii fi birdiin jechuudha. Kana kan ibsu yookaan immoo kana beekuudhaaf yookaan evolutionary relationship organismoota akka kanaa beekuu kan nu dandeessisu classificationidha jechuudha. So because of these findings, some biologists believe that dinosaurs are more closely related to birds than reptiles. Reptiloota caala gara birdiitti akka siqan. Sababni isaa ragaan akka ibsutti haalli structuring bone structuring isaanii similarity qaba dinosaur in birdiini. Innis maayini large internal space qabu jechuudha keessi lafeewwan isaanii. Kanarraa kan ka'e birdiif dinosarii gidduu relationship guddaatu jira reptile caala jedhanii amanu jechuudha. Kanaaf relationship evolutionary history akkan understand goonu taasisa. And the fourth one is applications in agriculture, forestry, medicine, and economy. Taxonomy
or classification can be a useful tool for scientists who work in such areas like agriculture, forestry, medicine. Isaan kana area kana irratti warra hojjetanii fi akka toolidha jechuudha classification. For example, in agriculture, it helps in pest control, knowing which insects are pests and which are beneficial or predators or pollinators, and also aids in selecting plant varieties. Classification in plant varieties select gochuuf gargaara field agriculture keessatti. Species that are disease resistant or tolerant to environmental stresses often found among related species. In forestry, discovery or management of useful timber species, identification of species suitable for different environments. Forestry keessatti classification maaliif gargaara? Waa'ee timber species wata timber ta'an identify gochuuf discover gochuuf gargaara jechuudha. In medicine, discovery of medicinal plants or organisms. Classifying plants with known medicinal properties can lead researchers to related species that may also contain useful compounds. Medicine keessatti organismoonni medicinal property warri qaban yookaan immoo medicinal purposeedhaaf warri oolan yoo classify ta'anii jiru ta'e researchiin tokko species relative ta'e bira dhaqee useful compound argachuu ni danda'a jechuudha. Identification of pathogens. The correct classification of microbes like viruses or bacteria is crucial for diagnosis, vaccine development, and treatment. Microorganismonni sirriitti classify ta'anii correctly classify ta'anii jiru yoo ta'e diagnosisiif vaccine develop gochuuf dhibee tokko treat gochuudhaaf gargaara jechuudha. In economy, new sources of food, timber, disinfectants, or medicine can be discovered using classification. For example, the tree Moringa stenopetala yookaan immoo Moringa warri jedhamu kun useful chemical compound ni qaba jechuudha. Kanaaf species kana faana relate ta'e saayintistoonni bira ga'uudhaan soorsii kan biraa argachuu ni danda'u economy keessatti illee jechuudha. Kanaaf classification gahee kana qaba. So barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Yeroo dhufu part 2 linear system of nomenclature fi common Ethiopian animals and plants kan jedhuun deebinee kan wal agarru ta'a. YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'uu hin dagatina. Video kana like share gochuudhaan hiriyoota keessan qaqqabsiisaa isiniin jecha yeroo barnootaa gaarii isiniif haa ta'u.